filannoo waliigalaa torbaffaan diimokiraatawaa karaa haqaan lammiilee hunda hirmaachisee geggeeffame ta'uu manni maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa ibse. Manni marichaa filannoo waliigalaa torbaffaa caamsaa 24 bara 2018 geggeeffame ilaalchisuun Finfinneetti yaa'ii geggeessee jira. Walitti qabaan mana maree waloo paartilee siyaasaa naannoo Oromiyaa obbo Solomoon Taaffasaa yaa'icha irratti haasaa taasisaniin aangoon siyaasaa filannoo qofaan akka ta'e uummanni filannoo marsaa torbaffaan nutti argisiiseera jedhanii dirree diimokiraasii bal'isuu fi sagaleen uummataa kabajamuu qabaas dubbataniiru. Filannoon waliigalaa marsaa torbaffaa kun baay'ee bareeda. Maaliif uummanni keenya ganama bahee hiriira qabatee filannoo qofaan jedhee paartii barbaadu yoo filatu ergaa uummata kanarraa fudhannu maali akka kiyyatti hoolaalu biyya kanarratti aangoo argachuu ka dandeenyu sagalee bichaani filannoo bichaani kan jedhu ergaa guddaa uummanni Itoophiyaa nuu kaa'ee jira. Kun ammoo paartileen as jirrullee dirreen dimokiraasii babadheefnee uummata keenyaa gadi taanee sagalee uummanni nuu kennu saniin fudhannee uummanni yoo sagalee illee nuu orgateeraati balleessaan kiyya maal jennee akka of laallu nu godha jechuudha. Kanaafuu sagaleen uummata keenyaa kabajamuu qaba. Kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jechuun barbaada. Itti aanaan walitti qabaan mana marichaa obbo Mogos Eda'ee gama isaaniin filannoo hirmaachisaa fi diimokiraatawaa ta'e geggeessuuf dhaabbilee fi boordiin filannoo shoora olaanaa bahaniiru ibsanii uummannis aarsaa lubbuu kaffalee filannicha milkeesseeraa jedhan. Diimokiraasii ijaaruu keessatti dhaabbileen diimokiraasii keessatti gahee qaban hundi hojiin isaan hojjetan dinqisiifatamuu qaba. Boordiin filannoo isinuu kaaftanii filannoo kanaaf qaama hundaaf haala mijeessuudhaan boordiin filannoo qaama raawwachiisarraa bajeta argata. Odoo isaan hin daangeffamin seeraan bitamee paartii biyya bulchus paartilee kaan wajjin ija tokko ilaalee carraa qixxee uumuunsaa filannoo darbanirraa baay'ee adda kan ta'ee fi dinqisiifamuu kan qabu. Bootaa sana hari'ameet rukutamee namni illee du'ee mana isaatti deebi'ee iddoo sana yoo dhaqan nama ajjeesisuu akka beekuduma beekuu dhaqeetoo filate. Kuni seenaa biyya kanaa keessatti iddoo olaanaa argata. Qabaachuus qaba. Galata uummata keenyaafis galchuu qabna. Kana ta'ee uummataaf lubbuutti kaffalee filannoo gaggeesse garuu immoo maqaa xureessuun maqaa itti kennuun ani sirrii natti fakkaatu. Itti dabaluunis taajjabbii dhaabbilee garaagaraan filannoo marsaa torbaffaan karaa nagaan goolabamuus obbo Mogos dubbataniiru. Dhaabbileen adda addaa mootummaanis bakka buuse bu'anii kan taajjabantu jiru. Kanarraa ibsa baay'een isaanii ibsa duraa kennaniiru. Ibsa isa dhumaa isteeppiidhaan guutaa deemu. Hanga ammaatti ragaan ba'amaa jiru filannichi iddoo biraatti iyyuu argine hin beeknu hanga jedhutti galgala waggaa miidiyaadhaan ibsanii hordofaan ture. Iddoo biyya baay'ee ilaalle irraa uummanni akkasitti karaa nagaatiin filatu hin argine kan jedhu. Kanaaf akka waliigalaatti filannoon gaggeessine karaa nagaa bilisa ta'een xumurame. Kanaaf manni maree keenya harka tokkoon beekumtii kenninee fi hojii hafe immoo ishiif rakkoo xixiqqaa kana funaannee akkamitti sirreessina kan jedhu irraa barannee socho'uun barbaachisaadha kan jedhu kanaan yoo guduunfine gaariidha kan jedhu kaasuufini. Paartileen siyaasaa garaagaraa yaa'icha hirmaatanis uummanni filannoo marsaa torbaffaa daangaa hanga daangaatti yeroo isaa aarsaa godhee filachuun filannichi diimokiraatawaa akka qabeessaa fi bilisa ta'u argisiisuun isaa adda isa taasisa jedhanii sagaleen uummataa kabajamuu qabaas dubbataniiru. Namni halkan sa'aatii 11 irratti 10tti bahee kan maskida deemu maskida dhaqee sagadee kan beetirsaana dhaqu beetirsaana dhaqee tasaallamee dhufee hiriira irratti argaa turre maaltu jira waan jedhamu inni guddaan namni nagaan hiriira isaa qabate seeraan dunkaana isaa seenee filannoo paartii ana bulchu paartii booda mootummaa ta'a jedhuuf sagalee karaa nagaatiin kennee gara manaa isaa deebi'uun kana kan teejjame. ከጫፍ እስከ ጫፍ ህዝቡ ያለምንም ቀስቃሽ እንዲያውም 97 ነው ያስታወሰኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ምርጫ አይተናናቅም ከ97 በፊትም ከ97 በኋላ
አሁን ነው እስከ ሌሊቱ 7 ሰዓት ለምርጫ በራሱ ኢንተረስት ፍላጎት ተገትሮ ያደረ ተሰልፎ ያደረ ማህበረሰብ የፈጠር ነው። በቅንነት አጠገቡ ስለቆመ መንግስትም ፓርቲዎችም ስብስቦችም የጋራ ምክር ቤቶች ማለት ነው አካ ወሊገላት ሰገሌ ኡማን ከነኑ ከነ ካን አባን ፈደ ያፍለተም ሰገሌን ኡመተ ከና ከበጀሙ አከቀቡ አማስ ጀለ ሰረሬ ኢብሱ በርባቱ ኡማን ኩን ቤለ አዱ ብሻን ዶቡ ዋመረ ደንዳየት ካከስትን ወጀን ኦለ ሰገሌ ኡመተ ሰኒ ኢረደደብሴን ኢብሱ በርባዳ ፓርቲን ከሚዩ ከበጁ ቀብ ኩን ጃለቴ ሚቲ ድርካማ ያደጀሩ ቀባ manni maree waloo paartilee siyaasaa kunis ibsa ejjennoo abbaa qabxii sagalee baafachuun yaa'isaa xumureera. Yaa'ii iddilee mana marii waloo paartilee siyaasaa 14ffaa irratti adeemsi filannoo marsaa 7ffaa dimokiraatawaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'uu isaa ibsa ejjennootiin mirkaneessuudhaan miseensi mana marichaa garee olaanaa qabu akka ba'u kallattiin kaa'amee hojii qabatama keessa galuun filannichi nagaa dimokiraatawaa fi bilisummaa yaadaa kan ittiin mirkanaa'e ta'ee akka xumuramu taasisuuf tattaaffiin guddaan godhamee jiras. Filannoon mana maree naannoo fi biyyoolessaa marsaa 7ffaa filannoo paartilee gidduutti garaagarummaa ilaalcha siyaasaa waliif kabajuun gaggeeffame ilaalcha siyaasaa waldiigu biyya keenya ittiin beekamtu kan ittiin mo'atame olaantummaan yaadaa kan ittiin dhugoome aadaan dimokiraasii garaagarummaa yaadaa waliif kabajuun wal dorgomuun ittiin caqasame ta'ee xumuramee jira. waan ta'eefis dhimmoota kunniin irratti gadi fageenyaan maree taasisuun sirni dimokiraasii paartii hedduminaa biyya keenyatti ijaaruu jalqabe galmaan ga'uuf walii gallee jirra.